Sena. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa fayya qabdanii barattoonni darasaan Usmaa'il Alishoo seenaa biyyuu see godhaa waliifis godhaa walii siyaamaa waliif afeeraa daqiiqaa lama isiniif kanne kitaabaas baasadhaa arra darsii edaa daran taarraa tanaatu hedduu nu tursiisuu ooltu jeetti yaada jechuun ibsa halee daran tanaatu ibsa qaba. Rabbiin waa laaffisuu ni rafta rafi akkuma amma rafteetti sagaluutii yanaa deebisaa yoo raftees dafi lafaa daqiiqaan qabdanitti share invite wal godhaa. Qaayidaan yaadatta namni hundinuu ni baastan abshir imoon bilbiltanii baastan ni qaraatan isin hundi akkuma ayata lafzii qaraatanitti tafsiiraas ni qaraatan bilbiltanii immoo guyyaa aladaa inshaallah dafaa wal ol naqadhaa. Eegaan nu jirti. Yeroon teessee Haji halee ayata sadii ilaallee ayata tokkoffaatii fi lammaffaan nu tursiise. Arraan tana ayata shanaffaa kana fi kunilleen akkasuma xiyyeeffannaan teenya arraan tana asirra turuun ooltu. مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جنة عين جافة اهدنا الصراط المستقيم جنة لالي ولذا هردفتني ساعته خن إن هردفين ayata afraffaa kana akkaataa lama qaruu ni dandeenya. Maaliki yawmiddiin qubeen miim fataa fi aliif goonee qaruu ni dandeenya. Maaliki yawmiddiin jennee ammallee aliif irraa kaasnee maliki yawmiddiin jennee qaruu ni dandeenya. Sababni maalikii fi malikiinis dhaamsisaa tokkuma
dhaamsisaa tokkuma. Mee jecha sadeen kana hoggu takka maalikii ilaalleeti ayata afuraffaa jecha sadeen kana hoggu takka maalikii ilaallee hoggu takka malikii ilaallee asii gad deebiin ayata shanaffaa gad dabar warri qalbii naa hojii jirtan bakka nama yoo jiraatan viidiyoo irra deebitanii ilaalaa utuun isin hin galu. Yoo namni sagantaa biraattis hordofaa tanaas ni hordofa jee abadan viidiyoo eega dhume booda irra deebi'aa utuu isin galtu. Kuni laafaadhaa dhimmi bikka tana jira. Waan hedduu as keessa ilaaluu teenya inshaallah. Warri qalbii naa hojii jirtan lakkoofsaa takka barreessaa dafa. Namni kudhayyoo naa hojii jiraatee nama 30 keessaa lakkoofsa takka dafa barreessaa. Dafa. Dafi qara'uuf teessanii akkuma lafzii qaraatanitti tafsiiraas imoo bilbiltanii baasu teessan. Isinii galee moo isinii hin galle akkasittiin beeka. Walii galee lakkoofsa takka barreessaa dafa. Qadiir Maammaa, Qamar Turaa, Faatumaa Biddii, nam 3, Foozee 4, Rawdaa 5, Halimaa 6, Halimaa 2 wal jala 7. Maqaan nam 3 daba nam 3. Nama 4 nama 44 nam tokko fe tokko abbaa quxii 4 ayyee maashaallah. Egaa maalikii dura maalikii ilaala. Jechi maalikii jedhu hogguu dubbachiiftuu lamaan miim dubbachiiftuu lamaan qaraane maalikii jechuun abbaa aangoo jechuudha. Maalikii hogguu jennu jecha kanaa wajjin fassaruu deema. Maalikii yoo jenne hedduun namaa guu tafsiira kana fassaran maalikiin mallakataa injifataa maal jedhanii fassaran dhugaadha. Ammoo hogguu tokkuma abbaa aangoo jechuu fi mallakataa jechuu fi injifataa jechuunis tokkuma. Akka loqoda nuu galuutti jecha kanaa wajjiin wal simachiisnee akka sammuutti hubannuufi. Kanaafuu maalik yoo jenne abbaa aangoo jechuudha. Abbaa aangoo jechuudha. Mallakataa jechuudha. Injifataa jechuudha. Maaliki abbaa aangoo aangoon isaa tan irraa himuu deemnu yawmi abbaa aangoo kan yawmi guyyaa qabadhu ta'i. Maaliki abbaa aangoo yawmi abbaa aangoo guyyaa addiin abbaa aangoo san inni Allah Rahmaan Rahiim jennee ofaa dhufne san isa abbaa taayitaa yookaan abbaa aangoo ta'e yoomi guyyaa addiin murtii jechuudha. Addiin diina jechuudha. Hiikkaan asif fudhannu hiikkaan jechi kun kennu guyyaa murtii jechuudha. Maaliki abbaa aangoo yoomi kan guyyaa addiin murtii ifaami irraan deebi'an maas takka maalikiin dheerattiin himu jira. Maaliki abbaa aangoo yookaan abbaa taayitaa kan dandeetii qabu jechuudha. Yoomi
guyyattii yookaan guyyaa addiin guyyaa murtii jechuudha. Ifaami? Ifa. Kanaafuu jechi kun ayata lameen kan jecha lameen kan oguu walitti hiinee laalle qalbiin na hordofi. Maaliki yawmiddiin ka jennu kana oguu walitti hiinee laalle abbaa aangoo yookaan abbaa taayitaa guyyaa maali? Guyyaa murtii jenne. Deebi'ee jechuun kun maal kan nu deema? Abbaa seeraa jechuudha. Irraan deebi'aa obboleeyyan kiyya qalbiin na hordofa. Qalbiin na hordofa. Maalikiin san abbaa aangoo yookaan abbaa taayitaatiin jedhe. Yoomi abbaa aangoo kan ta'e yookaan abbaa taayitaa qabu kan ta'e yoomi guyyaa yookaan guyyattii addiin guyyaa murtii san isa abbaa aangoo yookaan abbaa taayitaa ta'e yookaan hoo maaliki yawmiddiin oguu jennu abbaa seeraa guyyaa murtii jechuudha. Akka afaan isin beektanitti seera muraa heera muraa yoomi guyyaa addiin guyyaa murtii san ifaa walii galuu jiraami akka isin beektanitti isin hime. Ayyee takkaan irra deebi'a. Maaliif yeroo dheertuu kanaa waan nurraa fudhatu jecha. Maaliki abbaa aangoo abbaa taayitaa alyoomi guyyaa addiin maaliki yawmi guyyaa addiin guyyaa murtii jechuudha. Guyyaa galataatiis ni jaanii guyyaa murtiitiis ni jaan. Galataa fi murtiinis tokkuma. Namni eega murtii kan toltuu harkatees ati badhaasa qabdaa'oo galata. Kanamtuu dalagees ati badii dalaydee jirtaati adabni akkanaas irratti galata. Kanaafuu maaliki abbaa aangoo abbaa taayitaa yoomi guyyaa addiin guyyaa murtii. Kanaafuu maaliki yogguu jennu abbaa aangoo yookaan abbaa taayitaa kan guyyaa murtii san murtii innummaan godhu jechuudha. Maaliki ifa maliki fudhanna. Maliki fudhanna. Ifaami maalikiin isinii ifa jeetii yaada. Malikittoo maliki jechuun mootii jechuu. Mootii jechuu. Maliki mootii inni Allah Rahmaanii fi Rahiim jenne san yookaan rabbii aalamtoota hatee san maliki ammallee isa mootii tahe isa mootii yoomi guyyaa addiin guyyaa galataa jechuudha. Guyyaa qiyaamaa jeeffasara. Kanaafuu maliki yoo jennes mootii jechuudha. Maaliki yoo jennes kitaaba keessatti yeroo hedduu maaliki yawmiddiin jennee qaraana. Abbaa murtii guyyaa murtii yookaan abbaa seeraa kan guyyaa heeraa seerri isa malee uumamuu hundaan jire jechuudha. Ifa kun ifa jeetiin bira ta'a. Yoo maaliki yawmiddiin isinii galee lakkoofsa torba naa barreessaa dafa. Warri maaliki yawmiddiin qabattan lakkoofsa torba barreessaa. Lakkoofsa torba barreessi dafi. Lakkoofsa torba barreessi. Lakkoofsa torba. Warri isinii gale. Namta kalamaa. Nama sadii, nama afur, nama sadii hafe. Nama shan, nama lama hafe. Maashaallah kunis ni gale. Jecha kana amma dubbiin bikkatan. Namni as keessa wanni ilaaluu deemnu jecha kana
oguu fassaranu takka oguu qaranu akkaataa lama fassaranii fassarraa turree duraan. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jennee fassara. Oguu fassara. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jennee fassara. Iyyaaka na'budu kana akka edee eegalleetti achi deebi'uu keenya. Walii gallee akka edaa sanii deebi'uu keenya. Iyyaaka na'budu kana jechi yookaan himni yookaan ayata kanarraa iyyaaka na'budu yoo jenne sumaa qofaa gabbarra jechuu hiikkaansaa. Irraan deebi'a. Iyyaaka na'budu yoo jenne sumaa qofaa gabbarra jechuu. Ifaami? Ifaha. Garuu jecha kun jecha kana keessa qubeen jijjiiramuun hiikkaa dhaamsa biraa fitti. Irraan deebi'a obboleeyyan kiyya. Iyyaaka na'budu wani jennu kun sumaa qofa gabbarraa dimshaashatti oguu fassaru. Anilleen gaafaan qare kanumatti hin qare. Iyyaaka na'budu sumaa qofa gabbarra mi afaan oromootti haa barreessinu. Sumaa qofa gabbarra ayyee hogguu suma qofa gabbarra jennu kana hogguu iyyaaka na'budu kana hogguu suma qofa gabbarra jennu qabxii afurii walitti ida'amee jecha kana nuu ta'e. Qabxii afurii walitti dabalamee jecha kana ta'e. Irraan deebi'e obboleeyyan kee maaliif hin jaani beektaa? Waniin akkana jedhuuf jecha waan afree walitti dabalame kana qubeen takka agarru yoo jijjiirte hiikkaa biraa quraana keessatti na'buduun kun qubee jijjiiree bakka hedduutti qubee garagaraatiin dhufa. Hiikkaa yeroo hunda isinii meetiin jira. Ani waniin hin barbaadu. Waaniin je'uun foormulaadhaan qabatee bakka hundatti suuraa banate hunda keessatti jechi akkanaa kun kaniin amma itti himu bakka hedduu yoo dhufe yoo akkana dhufe akkana taati foormulaan isaa yoo akkanate akkana ta'a jettanii akka kaalkuleeshiniin bakka biraatti ilaaltanii barbaada. Kanaafuu iyyaaka na'budu ka jennu waan afurirraa afaan oromootti guu jijjiirre sumaa qofa gabbarra. Sumaa qofa gabbarra hogguu jennu waan afurirraa jecha kun uumame. Waan afreen irraa uumame addaaniin nu baasa. Hiikkaa isaatii wajjin yoo qubeen bootaa wal jijjiirte dhaamsa maal kan itti fayyadu. Iyyaaka ka jedhu kana jecha iyyaaka jedhu kana abiga gadhiisiisadha kaameraa. Jecha iyyaaka na'budu jaami afuriin baasa. Iyyaa dhaamsa kophaati. Hiikkaa kophaa qaba. Sagalee jecha kophaati. Iyyaa taakka kaaffataa qabdu. Lakkaawe iyyaa jecha tokko hiikkaa tokko if danda'e qaba. Kaanis dhaamsa if danda'e qaba. Nuunfataatu jira.
nuun fataatis kopha baati. Nuun fataa kopha baati. Sadiimi a'buduu yookaan ibaada haa jennu. Jecha meeqa? Lakkaawa iyyaa dhaamsa takka. Lakkaawaati hiikaa guun himu hiikaa walitti qabnee deemu. Yoo qubeen takka maaliif kopha baasuun dandeeme yoo ka jennu ta'e bakka biraatti quraanuma keessatti bakka biraatti dhaamsi tokko yoo qubee takka akka biraa fudhate dhaamsa biraa dabarsaati. Firifiritti yoo dabeeyne yoo jechi iyyaa jiru dhufe yeroo hunda dhaamsi inni dabarsu kanaa jala murree beekuu qabna. Iyyaa jechi jiru hiikkaansaa kanaa bakka fedhan yoo dhufe dhaamsisaa kanaa qabadhu jedhi sitti himee si godhata buudeema. Kaaffataatis dhaamsi isii yeroo hunda kana yoo waan akkanaa qabaatte dhaamsa akkanaa dabarsiti qabadhu jedhi si bira deemu. Bakka hundatti jecha irratti maal hogguu taate himu. Nuun fataa dhaamsa maal dabarsuu deemti. Qabadhu sittiin himu. Ibaad gabree jechuudha. Gabbaruu fi kana jecha kun yeroo hunda yoo ifaame waliin jiru yoonii fi jecha iyyaa jedhu kana keessatti kaaf kana dubbachiiftuu geeddarre yookaan wanta bamaqaa jijjiirre bakka bu'aa maqaa jijjiirre qubeen iyyaa wanti sagaleen iyyaa jettu hiikaa san qabaatteeti bikki kaaf jijjiiramu waan biraa kanna taakka hiikaa hin himne foormumaan isinii jira hiikaa ganaan hima. Itti aanee nuun fataa qabdu maal dabarsitiin ilaalla. Yoo nuun fataa qabdu jecha kanaa hojii dhufte maal dabarsiti. Yoo nuun tana dhiisnee waan biraa bakka buusne maal dabarsa haa jedhu. Walii galu jiraami? Ayyee. Asitti iyyaaka na'budu jenneeti suuma qofaa gabbarra jenne. Suuma qofa qabaddu. Gabbarra. Suuma qofa gabbarra. Suuma qofa hayyee. Suuma qofaa haa jennu kun ammaas qabaddaa. Fotteessinee adda laalla. Jechi suuma qofa jedhu. Suuma qofa jedhu as keessaa iyyaaka haa jedhu kana. Suuma qofa jechi suuma qofa jedhu kun iyyaaka haa jedhu kana. Nasta'iin haa jedhu kun gabbarra jechuudha. Gabbaraa miti ni jabaata asitti afaan Oromootti. Gabbarra. Walii galuu jiraami? Iyyaaka suuma qofa na'budu gabbarra. Ifa jechi hin jedhe. Hayyee. Eega ammaas jecha kana bakka lamatti daqoonne dhaamsa meeqa ta'e? Iyyaaka suuma qofa na'budu gabbarra. Bakka lama qoonneeti isaan lameen kana as finne. Iyyaakaa fi na'budu. Iyyaakaan hiikaan isaa maal jenne? Suuma qofa jenne. Iyyaakaa walitti suuma qofa. Waa lama as keessa jiraa hubaddaa. Iyyaaka suuma qofa na'budu gabbarra. Gaaffiin isin gaafadhaa. Gabbarra jechuun gabbarra nama meeqa eenyu baane? Meenatti himaa.
gabbarra jechuun hagabbaru eenyufaadha. Naa'im Adafaa dafii naa barreessi. Maashaallah dafii naa barreessi. Eenyufaadha gabbara. Gabbarra. Gabbara yoon jee raata akka yoon godhe hiikaa biraa qaba. Yoo jabeessinee gabbarra. Fudhadha. Fudhanna. Ayyee. Niin deema. Deemna. Ni deemna yoo jenne maal ibsa? Allahu Akbar. Maashaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Maashaallah. Qadir Muhammad irraa tokkoffaa baate. Maashaallah. Ayyee. Qadir Muhammad irraa tokkoffaa argate. Gabbarra jechi ra. Gabbara yoon jee. Gabbara yoon jee. Raan takka yoo taate afaan Oromootti gabbara. Ana ta'uun mala inni gurbaa dhiiraa. Si qofaan gabbara. Yoo raata akka taate nam tokko ana yookaan gabbara. Qadir Muhammad si qofa gabbara yoon jee nam tokko ta'uu agarsiisa. Si qofa gabbarra jechuun nama hedduu nuti. Gabbara anaan singiliidha, qeenxeedha. Gabbarraan nuti jechuudha. Kanaafuu jechi kun irraa deebi'uutan alaala. Na abuudu jechi jenne gabbarra jennee miti. Asitti gabbarraan kun sabjektiin yookaan faa'illi yookaan matimni dhokatee jira. Dhokatee jira. Akkamitti gabbarra jechuun nuti ni gabbarra jechuun jira. As keessatti jechi matimni hagocha raawwatu nuti jechuu as keessa dhokatee jira. Waliigallee ifa waliigallee jeetii jaata. Bikka tana warri seerlugaa yookaan giraamara takka sawaasa waan jedhamu beeku yookaan nahawaa beeku ni laaffataa fi amma nahawaa qaraayisuu hin deemu. Kanaafuu na buudu gabbarraa ka godhu ittiin deebi'a. Iyyaa ammas deemina firifiritti adda baasnee gabbarraa. Gabbarraa. Iyyaaka suma qofa jechuuf deemna. Suma qofa jechuuf deemna. Yaa Rabbi akka isaan naa galchiif gaa. Annaa galu jira gaafa ani fi xiyyaafuu naa galee isiniifis ni galee jee xiyyaata. Ayyee. Ijjaa jechuun jechi ijjaa jedhu afaan Oromootti qofa jechuu qabadhu. Jechi ijjaa jedhu bakka fedhe yoo dhufe quraana keessattis hadiisa keessatti waan fedhe keessa yoo dhufe ijjaa yoo jechi kun dhufe qofa jechuudha. Bakka fedhetti aliif kisraa yaa shaddaa fi aliifii fi fataa qabdu jechi kun bakka fedhe yoo dhufe dhaamsi isaa qofa addatti kophaa jechuu qabadhu. Wanniin as keessatti dhaamsi jijjiiramee bakka hedduu dhufaatii irraan si deebi'a. Jechi iyyaa jedhu qoftiin aliif kisraa yaa shaddaa aliif fi fataa qabdu yoo dhufe bakka fedhe yoo dhufe dhaamsi isaa iyyaa qofa jechuu. Waliigallee qofa. Hayyee qofaan harkanne baasne kaafiitu hafa tafataa qabdu. Ka suma jenna. Suma kaafataa yoo qabaatte ammas isiniif hima. Suma jechi jedhu kana iyyaa qofa ka suma akka arabiittii fi akka tartiibni afaan oromootii fi tartiibni afaan arabaa garagara. Iyyaa qofa ka si
si jenne bodansin. Afaan Oromootti si qofa suma qofa jechuudha. Suma qofa fataa qabdi. Kaaf ayata kana keessatti iyyaaka suma qofa jenne. Jechi kaaf fataa qabu kun jechi kaaf suma ha jennuun kun fataa qabaatee dhufe. Qubeen fataa kaaf gubbaarra jirtu tun koorniyaa dhiiraati akeeka qaceelcha. Irraan deebi'a. Kaaf fataa qabdu suma qofa hogguu jennu kaaftun ijaa qofa ka suma jenne si walitti dubbisne iyyaa ka afaan Oromoo booda wali jirre si qofa yookaan suma qofa jenne qubeen kaaf si jechuu agarsiisti. Ati garuu kaaftu yoo fataa qabaattee dhufte koorniyaa dhiiraati ibsiti yookaan male gender saala dhiiraa jechuun qaama saalaan jennu koorniyaa tsootaa amaariffa jennu tabaataay tsootaa amaariffatti koorniyaa dhiira ta'uu agarsiisa. Ifa waliin jechuun isin gadi jiraami koorniyaa dhiiraa agarsiisuu jiru fataa goone. Iyyaa qofa jenne kaafii dhufee suma jenne koorniyaa dhiiraa ta'uu maaliin beeyna fataa qabdi iyyaaka jenne suma qofa afaan Oromootti yookaan iyyaa qofa ka si ogooni deebisne afaan Oromoo iyyaaka garuu yoo jecha iyyaa jedhu kana bakka dhiisne kaaf kisraa taate laales yoo jecha iyyaa jedhu bakka dhiisne kaaf fataa qabdu kisraa yoo hanninee fi iyyaaki jechuunis suma qofa jechuudha. Laal bikka tana bikka adda baasachuu qabna. Wanniin hogguu quraana qaraanu yoo qubee dubbachiiftuu jijjiirre ammallee yoo sagalee dubbachiiftuu jijjiirre hiikkaan ni jijjiiramti qabadhu. Yoo qubee makhaarija nuruufi wal fakkaattu ta biraa bakka buusne hiikkaan ni jijjiiraati. Hogguu qaraanu ulaagaa tajwiidaatiin qaraa'uu qabna jennuuf iyyaaki yooniin jee suma ammallee iyyaa suma ki iyyaa qofa ki suma ogooni dubbisne suma qofata garuu qubeen kaaf dubbachiiftuu kisraa fudhatte koorniyaa dhalaa yookaan saala female gender yookaan instaay tsootaa afaan amaaraa fayyadu tabaataayin dhiira wandi fayyadnuuni instaayin seet waan jennuun kanaafuu hogguu qaraanu iyyaaka kaantu suma maal dhiira akeekti waliigalu jira ifa yoo kaaftun kisraa qabaatte amma dhimni ni jira bakka biraattis hedduun jira suuraa biraa keessa kisraa yoo jiraatte suma qofa jaa garuu koorniyaa dubartii yookaan dhalaa ibsa jechuudha. Asitti kaaf kisraan qabdu iyyaaka jenneeti nam tokko yookaan humna takka qofa jenne iyyaaka iyyaa qofa ka suma yookaan nam tokko qofa agarsiisu jira yookaan humna takka qofa agarsiisu jira. Ifaami isin agarsiisu jira. Garuu qubeen kaaftun yoo dummaa qabaatte miim sukunaa itti aantee jiraatte maal dabarsa? Iyyaa qofa kum
isinuma jennee tanaaf ogu qoran iyyaakumunaa hin taanu ifa walii galu jira. Iyyaa qofa ka suma koorniyaa dhiiraatiin jee wabillahi tawfiiq ittiin deebi'u yoo isin hin gale viidiyoo irra deebitanii ilaaltan. Iyyaa jechuun maaliin jee qofa bikka fedhe yoo dhufe jechi iyyaa kun qofa jechuudha. Kaaffataa qabaattee yoo dhufte bakka fedhe yoo dhufte kophaa dhaamsa wahii boodaan dhufti inshaallah. Amma ganaan bakka siitti adda babaasee guun immoo jechi kaaftun maal bakka kaaffataa koorniyaa dhiiraa maaliif bakka bu'e hajoo bakka sii ilaalla gana suuruma keessa ilaalla. Kanaafuu iyyaa qofa ka suma koorniyaa dhiiraatiin jee ammaas ifa kana walii galle bakka iyyaa ka jiru kana yoo walii galle lakkoofsa 5 naa barreessaa dafa warri isinii gali. Bilaal Abaadee ni dheenachisuma rakkoon qabu. Bilaal Baadee dhiifama. Amma wanni irratti xiyyeeffatan darsumaan isin qaraasu qofa irratti xiyyeeffadhaa. Ayyee bakka ganaa dheenyus ganaa bakka siitti qaceellotti akka rabbiin nu halaafisu qaceelloon laal maashaallah. Ayyee ammas iyyaaka dhuguman iyyaaka na'budu suma qofa gabbarraa kana bakka hundatti iyyaa yoo dhufe fedhuu suuraa quraanaa keessatti dhufa. Fedhuu hadiisa keessatti agarta. Jechi iyyaa jiru hiikkaansaa qofa jechuudha qabadhu ta'in. Jechi qofa jiru ammaas kabiraa bikka biraattis ni jira. Ammaaf dhaamsi jechi iyyaa jiru kun qofa jee dabarsa. Kaaf fataa qabaatte suma yookaan si jechuu dabarsaa koorniyaa dhiiraati fataa qabaatte. Kii maal jenne koorniyaa dubartiiti. Yoo miimii fi dummaa fi marii qabaate koorniyaa biraati. Yoo iyyaa haa dummaa yoo tifinneewu iyyaa qofa huu isa ganaa laaluu teenya inshaallah. Iyyaa kana biratti maaltu dhufe yoo haan dummaa qabdu dhufte maal dabarsiti? Huun san maal himti? Maali bakka bu'aa maqaati? Positive adjective, positive pronoun san seerluga keessaa kanaafuu achi ilaallaa kun ifa. Asi deebinee yoonii fi gabbarra jenne. Gabbarra jenne. Ayyee qubeen nuun laalagaa. Qubee afuriin fidaa. Afurii wal madaalchisaa deemu. Dhaamsa akka hin jijjiire waliigallee. Qubeen afreen aliif nuun fataa wajjin takka lama yaa fataa qabdu taa laali qaceellotti jecha kanatti duraan taa yoo dhufte dhaamsa biraa dabarsa. Yaan fataa qabdu taan fataa qabdu yoo yaan fataa qabdu dhuftees dhaamsa biraa dabarsa. Aliif fataa qabdu yoo duraan dhuftees dhaamsa biraa dabarsa. Nuun fataa qabdu yoo dhuftees dhaamsa biraa dabarsa. Dhaamsi irratti xiyyeeffannu akkuma qubeen kaaf kun kaaf fataa fi kaaf kisiraa kaaf dummaa miimi sukunaati yoo jijjiirtu haan dummaa haa fataa fi miim aliif dhaabaa qabdu wajjin inshaallah bakka isaa ganaadhaan. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti na'buduu jenne. Naan tun nuti nama lamaa ol jechuu kana. Nuun fataa as keessatti qubeen nuun fataa qabdu naa jennee eegalluun tun naa oguu qaraanu
خلاص جدو باسني سيرام زاول قبسيفتوني بيتني أكما ندا لله خجو سنغرت سنيمتي إيغا أستي نا بودو جيتي نا جو خان عربيتي جيتي نا جو we are جيتشو جيتي نا جو we are نوتي جيتشو قبضو تاين نوني تجرى نون عيني وجين دفتي عين درا جرتي نوني دران دفي نا جيتشون we are جيتشو دا نوتي أكوري أفان هندي بيو همارا جيتشو نا هو سببني jechi gabbarra sababni itti jabeessine as jabeessu dandeenyeef naa buudu nuutii jechuutu as keessatti dhokatee jira. Nuun fataa yoo qabaatte maaliin jee nama hedduu nuti anaa fi tasniim ati warri darsii hordofu jiru hundinuu naa oguu jennu nutii jechuudha. Ifa. Sababa nutiin as keessa jirtuutti na'budu hogguu jenne gabbarra eenyu nutiitu gabbara jechuudha. Hayyee nuun fuudhee bika biraa finna aliif finne yoo as keenya yoo aliif as seente bakka nuun fataa yoo neene iyyaa kaatti dhisaa a'budu yoon jee gabbara eenyu single ana qofa jechuudha. A'budu yoon jee a'budu nin gabbara eenyu ani jechuudha. Kanaafuu qubeen nuun nuti danuu ta'uu agarsiisa. Bakka fedhetti haa ta'u. Qubeen nuun yoo gocha duraan dhuftee qubeen nuun fataa qabdu. Yoo gocha duraan dhuftee maal himti? Nuti anaa fi warreen na jala na wajjin jiru jechuudha. Yoo qubeen nuun fataa qabaattee gocha duraan dhufte ibaadaan gocha gabbaruun gocha. Kanaafuu qubeen nuun yoo fataa qabaattee gocha duraan dhufte nuti jechuu anaa fi warra akka kiyyaa jechuudha. Hayyee yoo fataa aliif asi dhufte hoo maali gocha duraan dhufte aliif fataa qabdu? A'budu jenna. Ani iyyaaka a'budu yoo jette suma qofaan gabbara namni biraatu hin gabbaru. Wamaa khalaqtu jinna wal insa illaa liya'budun jee namaa fi jinni hundaa'u akkana gabbaraniif malee uume jee. Ati duuba iyyaaka a'budu yoo jette ani suma qofaan gabbaru yoo jette namni kaanoo isan gabbaru hata. Kanaafuu yoo bakka nuun fataa qabdu aliif fataa finne a'budu jenne anaatu si gabbara jechuudha. Hayyee taafinnu qubee taafinnu ammaasas. Ta'budu yoo jenne ta'budu ani keessa jiru isinuma qofa jechuudha. Qubeen nuun anaa fi kanaa hojjiitiin jee qubeen aliif ana qofa. Ammaasitti ta'budu yooniin jee ani keessa jiru namni darsii hordofu jiru keessa jiru isinuma qofaa gabbaraa jechuudha. Waliigalu jiraami yoo taan dhufte ta'budu yoo jenne ani hin jiru namni biraatis as keessa hin jirre ilaallattu isinuma qofa jechuudha. Hayyee yoo yaa fataa qabdu finne ya'budu yoo jenne ni gabbaran anis keessa jiru isinis keessa jirtanii warra biraatu gabbara jechuudha. Iyyaaka ya'budu jechuun
Hinta wammalle qubee yoo jijjiirre loqoda keessatti illee oguu qaraanu dogongora qubeeti firaa eeguu qabna dogongora dubbichi firaa eeguu qabna. Kanaafuu yaa abuudu yoo jenne anaa fi isin waan hin ta'in warra biraa gabbaraa jechuu kana. Kanaafuu bikki tun dhimma akkaan hubachuu qabnu. Yaa abuduuna lasnaa maalma hedduu jiru quraana keessa. Yoo jecha kanaa wajjin yaan dhufte ammas dura hubadhaa. Ani amma dhimmi kiyya bakka biraatti akkaan ifin darareen amma walumaanuu dhadhawee isinii himu jira. Kanaafuu jechi yaan kun waan nu anaa fi isin hin ta'in jechuu kana. Gocha duraan fataa qabaatee dhufe. Taan tun anaa fi nama biraa osoo hin ta'in isin qofa jechuu kana. Nuun aliif nama biraa tokkollee miti anuma qofa jechuudha kana. Nuun ammoo anaa fi isin jechuu qabna. Kanaafuu hogguu dubbisnu iyyaa qofa ka suma. Na nuti ni goona yookaan ni dalayna. Maal? Abudu yookaan ibaadaa. Na abudu nuti. Suma qofa gabbarraa jechuun ifa isinii galeemi irraan deebi'u daqiiqaa kudhanii qabna dirqama jechi kunii fi kun wanni garaagarummaa qabu yoo jiraate waan lama qofaan isinitti dabala yoo isinii galee jiraate sababni iyyaa kanaa budu boota yoo jijjiire dhaamsa biraa kanna walii galee na'budu iyyaka yoo jenne mas iyyaka suma qofa na'budu gabbarraa jenne garuu na'budu iyyaka anis ni jirti quraana keessaa miti jecha arabaa keessaan jedhe na'budu ni gabbarra iyyaka siis ni gabbarra si gabbarra hambiraatis ni gabbarra gaafa san nu dabbare dhufneeti ati si gabbarra jechuu kana kanaafuu warra wantaatiif amma naawaa qaraasutti hin jiru wanni qabachuu qabdan iyyaa qofa ka suma na'budu nuti ni gabbarra kanaafuu iyyaaka na'budu nuti suma qofa gabbarra hambiraa sittiin qindeessu jechuu jira kanaafuu ifa jeeti yaadamee meeqa katamaa jee warri isinii gale warri isinii gale mee lakkoofsa ammaan tana lakkoofsa sadiin fedha warri isinii gale arbi galchiif lakkoofsa sadii dafi taabuduun nama tokkos bakka ni buusa ati ni gabbarta isinis ni gabbartan faallaa anaa fi nutiiti yaabudu ammallee yaabudu inni nam tokkos ni ta'a inni yookaan isaanis ni ta'a walii galee naan anaa fi isin wajjin deema yaan isaa fi isaan isaa fi jara biraattis waliin dabalatee akkasaa taan atii fi warra si hojii jechuudha. Maashaallah hatti aanu iyyaaka na'budu jennee miti hayyee si qofaa gabbarra as keessaa wanni haareenii takka qofaa jira hogguu fassarru gaafaan qara'uu saniis wa iyyaaka nasta'iin jenna iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iin suma qofaan gargaarsifanna jecha qubee tana dhaamsa kana keessaa hogguu fassaruu liqimsinee jira irraan deebi'a hogguu fassaru tafsiira gaafaan dura qarees hogguu guutuu fassaru iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iin suma qofaan gargaarsifanna jenneetiin hogguu iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kana keessatti suma qofa gabbarra suma qofaan gargaarsifanna jenne
qubee waaw fataa qabdu wal qabsiistuun conjunction qubeen wal qabsiistuu hima lama wal qabsiiftu tun kaisaa baate. Dhaamsa hedduu qabdi. Walii galu jira obboleen kiyya. Iyyaaka na'budu maaliif iyyaa as ilaallee jirra nuun kanaas ilaallee jira waan rakkoo qabu miti. Iyyaaka nasta'iin jechuun suma qofaani gargaarsifannaa jechuudha. Formulaan kanumaatu as dhufe garuu wanni hogguu fassarru addaan eeggachuu qabnu akkaan hogguu quraana fassarru hogguu quraana kana fassarru wanni akkaan eeggachuu qabnu qaraatii qofa osoo hin ta'in hogguu fassarruus akka malee nu jalaa bada. Dhaamsa biraa nu argaa kan obboleeyyan kiyya. Hima lama hoo. Himni kun hima makaadha akka afaan Oromootti. Compound tense jaan Ingiliffatti seerri gorii beektan. Dirrib arafta nagar warri Amaariffaa sawaasa'uu beektan. Kanaafuu dhaamsa lamaa jira. Iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iin suma qofaan gargaarsifanna yoo jenne kana iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra ammallee wa iyyaaka nasta'iin jenneeti suma qofaan gargaarsifanna yoo jenne laal. Suma qofaan gargaarsifanna yoo jenne qubee waa wal qabsiistuun himni kunii fi himni kun dhimma nama tokkoo dubbachuu jira yookaan dhimma humna tokkoo dubbachuu jira. Humni irraa dubbachuu jiru san as dura dabarte. Gochi kunii fi gochi kunis walitti isaa qofa jechuudha. Walii galu jira ayyee. Iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa ammallee jechuudha. And Ingiliffa ka jennu. Ammaas si qofa gabbaruu qofa osoo hin tahin ammallee wanni sirraa barbaannu wanni dhimma keetiin daleenu hambiraa jechuudha. Hambiraa siin gargaarsifanne jechuudha. Kunis dhimma tokko kunis dhimma tokko. Waa'ee nyuraayimu jira maqaa humna matima yookaan sabjektiin teensi yookaan hima as dura dabre keessa jira. Allah, Rahmaan, Rahim, Rabbul Aalamiin ka jenne san. Kanaafuu iyyaaka na'budu iyyaaka nasta'iin fassaru jira. Yoo si qofa gabbarra ammallee jechi ammaas jedhu yoo hin jiraanne waawtun waawfataatun hedduu hima keessatti akkaataa garagaraa waa hedduu keessa jirti. San warra naawaa himu. Yoo waawfataa dhufte hima wal qabsiiftuu dhufte wal qabsiiftuu conjunction jennaan. Yoo akkasi dhufte ammaas dabalata akkasumatti akka naannoo keetitti hima. Ammaas dhimmi biraa jechuun Ingiliffatti and ha jennu san. Kanaafuu iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iin ammallee ammaas wanni biraa kan siin qofaan godhuu deemnu nasta'iin suma qofaan gargaarsifannaa jechuudha jira. Yoonii fi suma qofa gabbarra suma qofaan gargaarsifanna jenne qubee waa hin jirtu namni akkasi fassaree fi aslaali waan hin jiru. Namni iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jecha jiru kana ayata jiru kana afaan Oromootti suma qofa gabbarra suma qofaan gargaarsifanna jettee hiikte warra hogguu lafzii qaroo iyyaaka na'budu iyyaaka nasta'iin je'ee wajjii wal qixaati. Ati inumaatu irra dilooytaa'u maaliif? Ati beekteeti beekaa dalagu jirta. Tafsiira ni beekta.
Kaan kan hin beekne labsii qaroo jira barachuu jiraachuu mala. Kanaafuu haxaa maaliif aqiidaa keessatti kuni dhimma aqiidaa tooniin hin jiru. Qubee fi dubbachiiftu waliin dhabama oguu fassaru. Iyyaa kana abuutu suma qofa gabbar hayyee. Suma qofaan gargaarsifanna yoo jenne waa lama balleessine. Qubee boo'ii fi fataa dhabamsiisne. Dicha dhaamseef ifirraa if danda'e qabu dhabamsiisne. Kanaafuu oguu fassaru. Iyyaa kana abuutu suma qofa gabbarra waa ammaas jennee himuu qabna. Woo fataa qabdu tun ammaas jechuun irraan deebi'a. Han gabbaramuu fi han gargaarsa irra barbaadan fi jechi joon kun wal qabsiisnee jira. Iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa ammaas wa ammallee wa dabalata wa dhaamsi biraa kan itti ida'annee kanaan wal qabsiifnu jechuu afaan oromoo hunda keessaa qabeetan fudhadhaa. Kanaafuu hogguu fassarruun jee borii qaraatan ammallee wariin irraa barachuu jirtan hogguu fassarru. Iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra wa ammallee iyyaaka nasta'iin suma qofaan gargaarsifanna. Yoo walii dhaabne jenne iyyaaka na'budu suma qofa gabbarra jennee وإياك نستعين وجني أما سما قفان غرغارسفنا أما جيتش أما جوسو يون سنة نمني سان قبه وفتا والقبسيستو دبسو تنجو جاما سان جيسي ما شاء الله ربي سن راجالتو يو سني غلي جراتي برو إذا خلاص آيات تكون بسي إن شاء الله برو خميسة سبتي يفهمها تغليتي جادتي برو سبتي إن شاء الله وانين قرايسه غنا بالبلتانيتين تفسيرا جتشان الرخيسان ان شاء الله ويا توكو ويا بالبلتاني تفسيرا مالف ويا على دا سغنتا عقيده قرانا فين كني بوريو جتشانا في خام فين ان شاء الله يفتو باني على دا استدبينيتي اسنينا ريفيجن اسنيمه بالبلتاني فسرتن اسني غلا ولتانا رت akkuma lafzii hogguu qaraatanii na dhageessanitti fassarriidhaas hiikaa hubattamu nu bannee bilbiltaniiti akkaan amma animetti haimuu danda'u maashaallah rabbi isin raa jaalatu. Garuu jechaan iyyaaka na'budu walitti hiiktuus dhaamsisii galuu qofaan fedha. Iyyaaka na'budu bakka afurii naa baaseentus maashaallah yaa rabbi akkasiin naa jajjabeessi. Rabbiin warra narraa baree na caalu isin haa godhu. Ani du'aayee waliin namaa kadhadhu. Yaa rabbi nama tasniimitu gizee beeyta. Oguu waa takka gootee qotte. Maaf akka dhugu maali mara gunseen? Jurumaanuu nama narraa baree na caaluun fedhaamii naan jettee miti naan jette. Hayyee jeetumaan anumaatu fedhe maashaallah alhamdulillah rabbil aalamiin nam tokko harkatti jee gammada. Kanaafuu nama narraa baratee na caalu ta'uun fedha. Nama qixa kiyya ta'uullee hin fedhu. Maaliif hin gammadu fa'a. Bakkatti jennuu bagaru. Kanaa gadi immoo mucaan kiyya isin hin dhiisu. Mucaan kiyya isin hin dhiisu. Gaafa mucaan kiyyaa si dhufee Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jee qaree bakka isin seentaniin isin laala. Egaa maashaallah rabbi isin raa jaalatu walii gallee yoo walii galle ayaanni lameen amma har'a qaraane kun yoo isinii gale lakkoofsa takka naa barreessaa. Aadunaa dafaa horii isinii gale. Dafaa. Dafaa mee dafaa. Warri isinii gale takbiir aadunaa dafaa saan geessee jirti. Tasniim saalaalu jirti deeqa takka dabre dafaani lakkoofsa takka harkee gammadu malee gadi hin bahu. Gadi hin bahu wajan. Abadan fuula guureetiin afaan tuulee ta'a yookaan fuula guuree afaan tuulee akkaan hin teenye lakkoofsa takka dafaa maashaallah nama 70 fi maaltus jira. Dafaa
Kadir Mamma. Ay kaleesii galee carraan tanas jalaa bade. Viidiyoo irra deebii ilaalii akkuma edaatti maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Isin hundinuu wanni kun qabxiin tafsiira suuraa Faatihaatuun hedduu waan akkaan barbaachistuu taa'ee hiriyoota keessan invaayitis yoo gootan maashaallah yoo liinkii fi maaree ergitaniisiif maashaallah rabbi isin irraa jaalatu isinilleen yoo isin ulfaat irra deebi'aa laala maashaallah rabbi isin irraa jaalatu isinillee haa jaalatu warra ani waniin kardummaas qofatti rabbiin sheekha isin hundaa'u sheekha isin haa godhu barattaniini rabbiin isin hundaa'u sheekha isin haa godhu akkanuma yoo nawaa waliin jiraannee rabbii hundi nu dheereessee ani tiyyaaf abadan sheekhaa miti darasaalleen gun Usmaan Ali shoo namni sheekha jee kurkumminiin dhaan sheekhaa miti darasaalleen taan maaliif isin na caaltanii maalin jee nama narraa baratee na caaluun fedhaan jeemi isin hundi akka ogguu sheekha taatanii rabbiin nagarsiise ogguu sanii cufarra gammata maashaallah egaa arraas hedduu na gammachiistanii takbiirtaa fi lilliin adda baan waalaikum salaam murraa fugug waalaikum salaam takbiirtaa fi ililliin adda baan takbiirtaa hafarsa osoo tasniim yeroon keesse osoo hin jenne dafa takbiirtaa fi ilillii dafa akka idaatti na gammachiistan malee gadi ba'u Amin walumaanuu amin mee takbiirtaa fi ilillii ayi qalbii na cabsuuf deemtan kaa takbiirtaa fi ilillii maashaallah mirqaansitan tasniim eeda maal naan jee isinitti himetiin ba'a tasniim eeda maal naan jette dur qubee aqiidaan eegalee aqiidaa booda warri dur viidiyoo yookaan yuutuub irra baase arkan seera urufa nuqaraa siyaaniitiin eegale amma marsaa takkaffaa fixeetiin marsaa lamadaa eegale wilii huruufa seera tajwiidaan qaraasisuun jee boodarra seera tajwiida gaafaan bite wilii waliin agarruu aqiidaan malee jeetiin buuqe kitaaba aliifaa akkanumatti kitaaba aliifaa yaadadhee lubbuun qaraasinaan jette kan isheenoon kitaaba aliifaa of bakka kitaaba aliifaa kun fixe gadiin bu'aanumaa jiru quraana qaraasisuun dirqama taate ammaa saguun quraana qaraasise maaliin eegale osumaan yaadiin dubbiin tafsiiratti chukutte ammaas maaliin firaa shakkanii beeytanii ammaas booda kitaaba nu qaraasise jechuun keessayyoo isinirraa dhage booksiin illaa isin godha nagaan jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ilalliqaa maa salaamaa